Egaa kabajamtoota kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalee Oroo Student arraas irratti boodaan barnoota keenya histirii kutaa kudha takkaffaa yuunitii saddeettaffaa paartii lammaffaa qabannee dhufnee jirra hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo lakshar gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalee keenyaatiif haaraa taatan chaayinaalee keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guutuutti asirraa argachuu dandeessan isiniin jecha warreen maatii chaayinaalee keenyaatti hin dabalameen immoo barnoonni kallattiin isin bira hin ga'u waan taateef kanaaf subscribe gochuudhaan maatii chaayinaalee keenyaatti dabalamaadha barnoota keessan kallattiin akka argatanitti jechuudha. Kanaaf gartee arraan tana ammoo unity saddeettaffaa paartii lammaffaa kushatti qisteet and the peoples and the Sarah Woma systems kan jiru waliin laalla viidiyoo adira like gochuu akkan irraanfanneen isiniin jechuudha kana waliin isiniin dammadu. Kanaaf gartee the systems is hadiyyaa and the kampaata keessatti yookaan gartee Sarah Woma yookaan gartee institution yookaan gartee dispute resolving yookaan gartee akkaataa conflict itti furuu jechuudha. The systems of the government yookaan gartee systems of the indigenous government yookaan gartee institution guddaa kan fayyadaa ture akka gartee gadaa Oromootti jechuudha. Baay'ee isaanii waliin laallaa jechuudha. Kanaaf gartee Sidaamaa Hadiyyaa fi Kambaataan akkasumas Tambooraa fi Alaabaan uummanni kun hundinuu qabnaa fi and the like of the Eastern Highland of the Cushitic languages spoken dha jechuudha. Warreen Eastern Highland Cushitic dha jechuudha. Ammoo Eastern Lowland kushatti kan jennuun kanneen akka afaan Somaalee, kanneen akka afaan gartee Oromoodha, kanneen akka afaan Affaariidha, kanneen akka gartee isaan sanii jechuudha warreen Eastern. Kun ammoo Highland kushatti warreen dubbatan major economic activity of the peoples of major economic activity haalli diinagdee isaaniidha. Peoples was rich gartee cultural mainly the cultivations of insect and coffee dha jechuudha. Haalli diinagdee isaanii akka gaariitti kan irratti agricultural isaaniidha maal irratti hundaa warqeedhaa fi buna oomishuudha jechuudha. Those people have their own history seenaa mataa isaanii qabani cultural aadaa mataa isaanii qabani tradition institution gartee akkaataa aadaa itti bulmaata mataa isaanii qabani ways of life jireenya mataa isaanii qabani akkasumas which is directly and indirectly contribute of the survival of the community dha jechuudha. Kanaaf gartee isaan kun uummanni kun gartee directly haa taatu kallattiidhaan haa taatu alkallattiidhaan haa taatu uummata gartee survival yookaan jireenya isaanii gaggeessaa turedha jechuudha wantoota kana irratti hirkatee jechuudha. Kanaaf it is in the past yeroo dabre keessatti the development of the indigenous guddinni yookaan formi yookaan gartee local government dha disputes wal dhabdee ittiin furan yookaan institution yookaan gartee resolve ittiin goonu yookaan gartee wal dhabdee ittiin furru naawunaas maal jennaan jechuudha Seera Uumaa jennaan jechuudha. The Seera Uumaa is the system that is resolving dispute between the peoples jennaan jechuudha. Karaa biraatiin karaa akkaataa yookaan gartee dhaloota yookaan gartee development indigenous wanta yookaan seera yookaan biyya keessa dhalataa biyya keessa yookaan guddatee biyya keessatti guddatee akkaataa yookaan local government fi gartee dispute resolve akkatti goonu akkatti solution barbaadu yookaan furmaata akkatti hawaasa gidduutti fannoo jechuudha. Seera and Uumaa is institution dha isaan lachuutu dhaabbata had various role gahee adda addaa qabanii jechuudha isaan lachuu seeraa fi Uumaanis jechuudha. In the resolving conflict rakkoo furuu keessatti property of the marriage haala gartee qabeenyaa keessatti haala fuudhaa fi heerumaa keessatti haara gartee homicide and the village level keessatti isaan hundinuu maltee gumaacha mataa isaanii qaban Sidaamaa haalallummaa uummata Sidaamaadha jechuudha. Kanaaf gartee Uumaa kan jennuun kun jechuudha. Village level of the government sadarkaa gartee mootummaa baadii gandaatti jechuudha. Was the cultural and the ritual leadership dha yookaan Sidaamaa society dhaaf akka cultural yookaan gartee ritual leadership itti ilaalamaa jechuudha sirni kun. Members were selected gartee miseensonni ni filatamanii on the basis of the ability dandeettii qabaachuudhaa fi bringing to peace nagaa fiduu danda'a namni kun jechuudhaan filatama. Warra Sidaamaa keessatti dandeettii qaba hogganaan namni biyya kun bring peace nagaa fiduu ni danda'a wisdom beekumsa ni qaba akkasumatti gartee occasionii ni qaba akkasumatti gartee jechuudhaan kan laalan seeraan ammoo social constitution dha social constitution dha jechuudha. Kana jechuun in the custom dha jechuudha. Custom yookaan gartee lawii jechuudha yookaan gartee safuudhaa fi haara isaan ittiin bulmaata qaban jechuudha duudhaa isaanii sanii jechuudha. Uumaa seeraa or law of the Uumaa kan jennu jechuudha. In order to enforce yookaan gartee the Seera the Sidama was also divided into generation set called of
Luwa institution kun nola gartee asitti jechuudha seeraan kun akka gartee sirna sidaamaa keessatti institutioniidha yookaan ni qoqqoodama institutionii generation seetiidha qaba akka gartee gadaa Oromootti jechuudha generation seetii jechuun akkaataa ittiin bulmaata waggaa 8 Oromoon akkasitti dabarsa jennee miti innis akkasitti qaba jechuudha sirni luwaadhaa kun bikka addaan qoqqoodama Sidaama was also divided into the generation set addaan qoqqoodama Luwa institution jechuudhaan addaan qoqqoodama Luwa institution jennaan jechuudha Sidaama keessatti jira it is seeraatu addaan qoqqoodama it is an age grade system idha qaba laal akka gadaa Oromootti jechuudha where each of the grade rotationin kun every 8 year dha kunis akkuma gadaa Oromootti rotationin waggaa 8 kaan irraa kaan dabraa jechuudha namni jechuudha the numbers of the years of the rotations gartee miseensonni gartee rotation kana jechuudha rotation variations from one Sidama some group to another rotation is kaanii kun garuu ta'ullee bikka takkarraa bikka Sidama group takkarraa group takka wal dhaba jechuudha the rotations of the Gada takes place on the day of Fiche Chambalala jennaan jechuudha group takkarraa takka wal dhaba jennee rotation kun saddeetoo ta'e bikka biraatti torba akkas ta'uu danda'a garuu akka jiddu galeessaa kan fudhatame saddeeti jechuudha group Sidama irraa Sidama group Sidamaatti jechuudha rotation kana keessatti jechuudha ayyaanni yookaan waggaa haaraa kan kabajamu Fichee Chambalallaa New Year jaanii kabajanii jechuudha akka nuti ayyaana gadaa jennee kabajnutti jechuudha ayyaana wantaa jennee abbaa gadaa jennee akka agartee wanta kabajnu sanitti jechuudha isaanis akkasi kabajanii jechuudha kanaaf which has been registered as with tangentially registered kan jechuun kan ittiin ichitti galmaa jechuudha registered in the tangentially cultural heritage ta'uudhaan tangentially cultural heritage akka unulaan akka sirna gadaatti jechuudha akka sirna gadaatti tangentially osoo hin ta'in intangentially yookaan wanta touch hin taane jechuudha yookaan wanta hin tuqamne jechuudha yookaan wanta touch hin goone jechuudha guni fakkana jennu amma fakkeenyaaf akka sirni amma me fakkeenyaaf Itoophiyaa keessaa isin kaasu Itoophiyaa keessatti laalli balaa yoo fudhanne UNESCO galmaa'ee jira. UNESCO galmaa'ee tangentabilidha. Inni tangentabilidha. Wanta maal buildingidha. Wanta ijaarsaan jirudha. Wanta dhayitee ooniif gartee ijaallaltuudha. Wanta dhayitee harkaan qabattuudha. Wanta akka feete gootuudha. Maaliif wanni kun waan dhaabbatu qaama tokkomi. Sirni kun akkama sirna gadaatti wanta duudhaa hawaasa keessa jiru miti. Seenaa hawaasaati miti. Intangentabilii ta'uudhaan galmaa'ee jechuudha. Intangentabilii ta'uudhaan UNESCO irratti galmaa'ee bara 2015 sirni gadaalleen bara 2016 galmaa'ee jenna. Zalluwaa indigenous form of the government has much of resemblance within the Oromo Gada system. Lalgarte akkuma sirna gadaatti laanni kunis luwa indigenous kun sirni Sidaamaan ittiin bultu kun akkuma sirna gadaa Oromooti wal fakkeenya qaba. In the luwa institution sirna luwa keessatti therefore are 5 rotation grade jira. Garte grade 5 qaba jenneemi sirni gadaatis akkuma grade qaba akkuma inni grade sirni gadaa qabutti kunis grade qaba. Those are sequentially was wasa kan jennu jechuudha wawassa waan darara waan moggisaa kan jennu jechuudha herboraa kan jennu እንደዛ akkasumatti fullasaa kan jennu jechuudha akkuma sirni gadaa takka hanga daballee itti makoo gammee xiqqoo gammee gurguddoo koosa jennee akkasitti gadaa jennee deemnu sanitti inni kunis darara moggisaa hirbore endeze fullisa jenneeniti rotationii shanan kana keessa dabruu qabaa jechuudha namni bakka jalqaba irratti yooriif hirboraate wawassaate dararaa waggaa 8 itti aanu moggisaa waggaa 8 itti dhufu hirboraa waggaa 8 itti dhufu jechuudhaan akkasi deemaa jechuudha MLs of the members belonging to the certain luwa at barziidhaan namni kun gartee luwa kana seenuudhaaf barziidhaan dhalootaanii jechuudha dhalootaan guniif jennu waggaa 8 itti waggaa takkarraa waggaa 8 gidduutti dhaloota keetiitu isa tokkoffaa keessatti akkas hirmaatu si godha. Kaanittis dhaloota keetiitu waggaa 8 booda guutte akkas si godha. Kan dhalootaanii daddabraa jechuudha. Thus has become the members of the Luwa following Luwa group of the fathers. Ilmi gartee Luwa abbaan keessa jiru keessatti hirmaataa jechuudha. Kanaaf therefore those sequence shows the fathers of the son relationship idha jira. Inni kun maal nu argisiisa? Hariiroo abbaa fi ilma jidduu nu agarsiisa jechuudha. Wasaan in fathers of the darara in the fathers of the mogsa mo in the like. Kana jechuun bar wasaan jechuudha. Wasaan abbaa dararaati. Dararaan abbaa moggisaati moggisaan abbaa hirboraan abbaa fullisaati jechuudha akkasitti deemaa jechuudha
Mossais in faazarii of dararaa yoo ta'e dararaan faazarii eenyuti moggusaati moggusaan faazarii akkasitti deemaa jechuudha. Kanaaf kan baataa jira jechuudha. Ammas kan baataa jira jechuudha. Kan baataa jira jechuudha. The indigenous governing the institutions of the Kambata people is called of the Sera. Isaanis maal seerni yookaan indigenous akkaataan itti bulmaata isaanii akka Oromoodhaaf sirna gadaatti akkuma gartee uummata Sidaamaatiif sirna seeraa yookaan gartee luwaatti jechuudha. Isaaniif seeraadha jechuudha. Uummata Sidaamaatiif akkuma soraa yookaan sora seeraan luwaatti addaan qoqqoodamiti isaaniif seeraa jira. It is surveyed as the base of the political administration ida hoggansa siyaasaa ni qaban isaan kun social interaction wal furannaa hawaasaatu jira and the members of the conflict resolving akkaataa rakkoo hawaasa jidduutti ittiin furanidha jechuudha territory of the Kambata keessatti jechuudha relationship kan uumudha between the individuals namoota dhuunfaatii fi kilaan gosoota jidduutti fi akkasumatti gartee territorial unity daangaa tokkummaa daangaa irratti fi akkasumatti regulating by the seeraadhaan kan isaan kun hundinuu regulate ta'anidha jechuudha administrations haalli bulchinsaatii fi haalli gartee jajiidha due to the war where also the carried out of the high levels of the councils of the called homborocho kan jennuun jechuudha homborocho kan jennuun kaawunsiloota yookaan gartee administrii bulchuudhaa fi jaji yookaan gartee warreen gartee murtii kannuu danda'an hambaaracho warreen jennuudha jechuudha hambaaracho the councils had the 7 members of representing the 7 clans of the Kambata people jennaan jechuudha. The councilonni kun had the 7 members memberoota yookaan torba qaban yookaan miseensota torba qabanii jechuudha. Kanaaf representing the 7 kilaanota kana kan bakka bu'anidha jechuudha. Uummata Kambata kan bakka bu'anidha jechuudha. Kanaaf compare and the contrast wal bira qaqqabiiti waliin mammadaalii ilaalime. Waliman madali lali system in the Sidam of the mal Sidama dafi or other Sidama or Kangarte or other indigenous governmenting system kana wal birak abiti lali jawali madali kanaf lua official ogontoni lua olanon enyura ganna okan leader ot kan jannun akasumatti jalwa kan jannun assistance yokan gargara jechuudha gannaan hoggana yoo ta'u lua keessatti jechuudha sirna officialota yokan hoggantoota sirna gada sirna lua keessatti gannaan o leaderii ta'u hoggana yoo ta'u jalwa eenyutti gargaaraa jechuudha state it is power aangorra waggaa 8tiif turanii jechuudha isaan kun social recognitions in the important garte is important creation for the being electing the champions yookaan gartee champion kan jennuun kana way which is means to the leaders which is authority dha jechuudha hawaasummaa keessatti yookaan gartee importance guddaa warreen qaban be elected namni gartee bikka guddaa gahee filatamu jechuudha champions kan jennuun kana jechuudha which is means authority guddaa nama qabudha jechuudha isaan keessa those is nama aangoo guddoo qabu jechuudha those elders officials yookaan hoogganaan olaanaan jechuudha elders officials had the authority enforcing to the sera namoonni guddaa jechuudha manguddoon jechuudha elder officialonni yookaan officialonni gurguddoon jechuudha bakka namoonni gurguddoon authority yookaan enforcing hoogganuu qabanii jechuudha sirna seeraadha jechuudha constitutions of the Sidama nation keessatti jechuudha sirna Sidama keessatti jechuudha in the past Lua institution yookaan gartee dhaabbanni Luwaadha had the two important objective dhimma lama yookaan barbaachisummaa lama qaba they were recruiting and the 5 months of the military training is the capabilities of Sidama for the nations of defensive and the nominations of the potential candidates of the Gada and the Jalwa election kana jechuun bar they were recruiting and the 5 months jechuun 5 months of the military training waggaa jechuun fi maal geggeessuu qaba kaayyoon isaa kan jalqabaadha jechuun namoonni gartee akka military training yaa yookaan gartee wanta gumaacha yookaan gartee yaalii yookaan gartee treeningii yookaan dorgommii akka gartee leenjii fudhataniif jechuudha leenjii kannaa jechuudha jeeshaniif capability Sidama of the nations defensive the nominations of the passion agartee potential candidates of the Gada ganna in the Jalwa elections yogguniif gannaa fi jalwaan filannoodhaaf gartee irraa bu'uudhaaf filannoodhaaf dhiyaate waraana baay'ee leenjisaniitiiti akka gartee filannoon yookaan jeequmsi hin uumamneef godhanii dhaabbanni isaanii kun gartee kanaa jechuudha kaayyoon tokkoffaa despite the fact that the Sidama society has it is own custom safuu mataa isaanii qabanii akkasumatti gartee moral yookaan gartee mataa isaanii qaban jechuudha and honoring to elders women gartee ammas maal qaban jechuudha namoota dubartoonni jechuudha elder women jechuudha they is were prohibiting from the becoming the respective jechuudha baay'ee kabajamanii jechuudha dubartoonni gurguddoon jechuudha elders with the authority illee ni qabani responsibility of the nation defensive yookaan gartee defensive akka biyyarraa ittisaa yookaan gartee wanta inamii yookaan attack irraa godhuu yookaan diinanni akka gartee biyya hin weerarreef inamii isaanii
ammas ifirraa to'achuudhaafis dirqama qabanii jechuudha. The Gediyo peoples kan jennuun itti aanaa jechuudha. The Gediyo peoples is have lived ummata jiraatudha. In the regions of the East Lake Abbay baha laga Abbayin kan jiraatudha yeroo durirraa kaasee jechuudha ancient time. The history of the Geda peoples history gartee Gediyo people dha sorry Gediyo peoples is related to eenyu wajjin wal qabata Gujii Oromooti wajjin wal qabata. Seenaan ummata Gediyoodha. Seenaa ummata Gujii Oromooti wajjin wal qabata. They also shared very closely language afaan walitti dhiyaatu illee afaan isaanii walitti dhiyaata with Sidama wajjin. The major economic karaa afaanitti wal dhiyaatanii jechuudha. The major economic activity of the Gediyo haalli gartee economiidha isiidha. Haalli diinagdee isiidha kan baay'ee irratti hirmaatu cultivation and setting yookaan gartee warqee misoomsuudha. In the past Gediyo had the indigenous administrative system idha. Yookaan sirna bulchiinsa mataa isii tan qabduudha Gediyoon baallee kan jennuun qabdii jechuudha. Baalleen the councils of the elderidha. Baallee kan jennuun qabdi akka Oromoon gadaa qabdutti isinii baallee qabdi. That works within the ages of the class rankingidhaan kan gartee kilaasiidhaan yookaan qoqqoodaminsaa fi raankiidhaan yookaan gartee sadarkaadhaan kan bulan jechuudha. The baallee seevidha had gradii qaba. Gradii 10 qaba. Baalleen 10 gradii qaba. Yookaan gartee the baallee had 7 torba gradii qaba. In the teeyyiidha qaba. Waggaan gradii 7 akkatti gradii oguu jennu waggaa kana keessa namni hangana turuu danda'a jennee abbaa gadaarra abbaa duulaarra maarree jennee Oromoo keessatti akkasitti keenya san torbaa fi 10 qabdii jechuudha. Waggaa namni tokko waggaa 10 bulcha jechuudha. Each of the creating the 70 cycling siidhaa meeqa 70 jechuudha. Waggaa 70 naannooti jechuudha. It is proved the numbers of the Gediyo societies the secular and the ritual leadership illee ni qabani. The provisions akkasumatti the next age set of the transform of powers abbaa gadaa of Gediyo was carried out of through the ceremony dhaan kan nama abbaa gadaan Gediyoodha akkuma abbaa gadaa Oromooti maaliidhaan kan nama ceremony dhaan yookaan eebbaan kan namaa jechuudha. Aangoon gartee gizaanii fi abbaa gadaan kan nu jechuudha. Konsoo ummata jennuun jira. The Konso peoples are one of the Kushatik ummata Kushatik kunis ummata Kushatik dubbatuu fi South West yookaan kibba Itoophiyaa warreen jiraatan. The kibba yookaan gartee kibba Itoophiyaa warreen jiraatan South West. Their language is called afaan isaanii affa Konso jennaan afaan isaanii jechuudha. Konso language. Agriculturalist major economy isaaniitis ummata kana qonnuma irratti hundaa akka gaariitti. The Konso has the particularly cultural social conservation technique notably the conservation of the tracing wooden carrying it and the stone enclosure ida qaban kana jechuun bar ummanni Konsoodhaatis particularly the social conservation ida eegumsa hawaasaa technique yookaan notably conserve kan ittiin godhan meetidii yookaan gartee ummata lafa misoomsuudha jechuudha. Conservation of the land ummata lafa baay'ee lafarratti gumaacha guddaa qaban conserve lafarra gumaacha conservation eegumsa lafa hedduu godhaniif jechuudha. Akka lafti hin dhiqamne jechuudha. Trace bawwan hidhaa adda addaa jaaruudhaan wood carving ennamas mukarratti waa kalaqoodha. Muka hojii mukaa jechuudha. Inde stone closure dallaa dhagaa jaaruu faarrattis gahee guddaadha qabanii jechuudha. Teknika yookaan gartee soil conservation fi tracingidhaa fi hidha ijaaruudhaa fi akkasumatti gartee wood carving mukarraa wata tolchuudhaa fi dhagaadhaan waa hidhuu qabanii jechuudha. Gartee soil yogguunni fi gartee biyyas eegumsa godhaniif. Until the 19th century hanga jaarraa 19ffaatti jechuudha. Was no central authority among the Konso. Central authority jiru ummata Konso jidduutti. Each of the village subgroups was ruled by the councils of elder called Hayyota kan jennuun gartee hanga jaarraa 19ffaa irratti maal jechuudha. Was not central authority qaban Konso people garuu ta'ullee each of the village kamiyyuu keessatti maaltu jira hayyoota kan jennuun jira jechuudha. Warreen gartee kaawunsiloota isaanii warreen nama bulchan yookaan warreen biyya bulchan gartee participations meelii warreen dhiiraatiitu gumaacha guddaa qaba memberoota kana keessatti ganda san keessatti jechuudha. Kanaaf membership is the councils was not hereditary but rotation dha jechuudha. Dhaaltummaanii miti garuu isaan kan ittiin gartee hereditary dha miti rotation man kan irraa bu'u kana korsiisanii jechuudha. Kanaaf the Konso had the village based on the social is gandii isiidha haala siyaasaatii fi haala hawaasummaa haala siyaasaatiitiin organize cimee jira yookaan tokkoomanii jiran generation set qaban yookaan seellaatan jennuun jechuudha. The generation sets of the Konso people is seella like the Konso the Sidama people of the Luo akka jennuunitti isaanis maal qabani seellaan generation setii isaaniiti jechuudha. Tan ittiin bulmaatan tan ittiin daddabarsan jechuudha. Generation setiin isaanii seellaan sirna ittiin bulmaataati jechuudha. Kanaaf the councils of the years of the generations is varied from the village to another. Baadiyyaa isaanii keessatti yookaan ganda isaanii keessatti seellaan tun yookaan generation isaanii seetiin isaanii tun wal dhabuudha maltii jechuudha.
Kanaaf kanatti aansuudhaan ammoo kan jiru the Gurage chiefdom kan jennu jira jechuudha. The Gurages are one of the ancient peoples. Ummata duri kunis bar ummata isa jiraachaa ture of the southern Ethiopia. Yookaan kibba Ethiopia warreen jiraachaa ture jechuudha. Southern Ethiopia. There are composed of a numbers of the clan group. Yookaanis isaan ummata gosaan buludha. Sabat beetiidhaa fi gosoota Gurage kesnaatee Gurage gartee kestaanee Gurage warreen jennuuniin bulan gosa lamaan tana. Are large group among the ground gartee among the Gurage each of the constituting the several subgroup warreen of keessa qaban gosoonni gurguddoon Gurageedha sabat beetii fi kastaaneedha jechuudha kastaaneedha jechuudha. Enset is a step of the food sooronni yoonii fi gartee step yookaan step of the food isii keessa tokko ta'u Gurage keessa yoo tokko ta'u the Gurage had an indigenous systems of the government sirna bulchiinsa mataa isii qabdii jechuudha. Enset warqeen sirna nyaata isii keessa jechuudha. Gurage nama sirna mataa bulchiinsa mataa isii indigenous kadhaloota yookaan keessoo isiitti kan uumamaa qabdi. Kanaaf there was mal jenaan jechuudha centralization policy of the authority da qabdi aangoon sida aangoo jiddu galeessa ta'e qabdi but each of the lines aged groupiidhaan garuu bulti jechuudha laayiniidhaan bulti governed by the custom akka gartee seera isaanii akka gartee moral isaaniitti jechuudha. Kanaaf yajjooka qichaa fi akkasumatti gartee of the sabat bet kan jennu sabat bet yookaan western Gurage and the Gordona Sera of the Kestane Guragen where they had two most important indigenous political gartee judicial institutions of the Gurage peoples. Haalli gartee siyaasa gartee indigenous dhalattoota yookaan gartee Gurageedha kan biyya keessaa yookaan beekamaan lamaatu jira kan biyya isaan gartee bulche. Yajjookaa kan jennuun ummata sabaat beetiidhaatii fi kan westernii Gurage jiraatanii fi Gordonnaa warreen jennuun ummata kastaanee kan noorzernii Gurage jiraatan kanaatiitu irra caalatti dhaabbata yookaan siyaasaa fi haala gartee judisharii yookaan gartee siyaasa dhaabbata aangoo keessatti warreen gumaacha guddaa qaban eenyu faadhaa jechuudha. Yajjookaa kan yajjookaa qichaa fi gardoonnaa kanaa jechuudha ummata Gurage keessaa jechuudha. Yajjookaa and gardoonnaa assemblies yookaan walga'iin isaanii yookaan assembly isaanii seems to the combined to the legislative and the judicial function yookaan gartee sirna mootummaa balance of powers kan jennuun kana hunda irratti hirmaannaa qaban. The representatives of the subgroup of the Sabat Bet and Kastane Gurage assemblies as the common place of the assembly agree to the fundamental rules of the government is their community da jechuudha. Akkaataan bikka bu'umsa yookaan gartee saba isaanii keessatti isaan lachuutu bikka bu'uu yookaan gartee yajjookaa fi gartee gordonnaan akkamiin bakka bu'anii jechuudha. Akkaataa uummanni isaanii itti je'anitti jechuudha. Akkaataa uummanni isaanii itti bakka isaan buufate agree akkaataa uummanni itti walii galila fundamental ruling government uummata san bulchuudhaaf akkaataa uummanni walgayii yaamamte san irratti walii gale jechuudha. Takka yajjookaa naanu bulchu takka gordonna naanu bulchu jedhan akkaataa uummanni je'anii bulchanii jechuudha. Yajjookaa inda gordonna assemblies was also served tajaajilaa ture yookaan gartee served as a court akka gartee mana murtiittis individual government individual Gurage subgroups members of the dissatisfied with the decisions passed by the territorial assemblies could appeal to Yajjookaa assembly. Namni dhuunfaadhaa tokko jechuudha bar individual Gurage subgroup members keessa weers yookaan gartee individual namni dhuunfaa tokko yookaan dissatisfied yooniif itti gammaduu dudde sirna bulchiinsa isaan filan sanitti assembly san keessa maal ta'a jechuudha appeal to Yajjookaa assembly keessa could assemblies in the by the territory assemblies could appeal godha jechuudha. Kanaaf namni dhuunfaadhaa jechuudha yoo itti hin gammanne itti dubbachuu danda'a jechuudha. Wanni kun nun taane kana jee jechuudha. Hanga gartee sirna bulchiinsa isaanii sanitti jechuudha. Kanaaf gartee kanatti aansee silxee ummata silxee jira. Silxee one of the early inhabitants kunis ummata jiraatudha. Southern Ethiopia jiraata jechuudha. In the term of the language of the afaan gruppii afaan language afaan gruppii isaan maal dubbatanii afaan belong to the South Ethiopia gartee family yookaan afaan Semitic warreen dubbatudha jechuudha. They have their own custom seera mataa isaanii kan qabanii systemni isaan ittiin bulanis silxee seraa jennaan jechuudha. Silxee seraa yookaan melga seraa kan jennuun sirna ummanni silxeedha ittiin bulanidha jechuudha. Silxee seraa inde melga seraa is the indigenous yookaan gartee the customs of the institution idha jechuudha. Kunis akkuma ummata kaaniitti jechuudha. Kanatti aansuudhaan ammoo kan jiru the western states kan jennan jira jechuudha. Western states laalla baay'ee isaanii jechuudha. Western states the Gibee and the Leqqaa Oromoo states kan jennuun keessaafuu the Gibeedha irratti warreen jiranii fi Leqqaa Qeellamuu yookaan Leqqaa Naqamtee Leqqaa Qeellamuu waan jiru baay'ee isaanii as keessatti gartee laallaa jechuudha. Gibee states mee haalaallu. The present day of the Gibee village arraan tana bikki Gibee jennuun tun Wallaggaa regions naannoo Wallaggaatii fi
river occupies a varying group adda ummata macha oromo dame oromo kaisa macha oromo tu ichiti garte last quarters of the 16th century dafi hanga 17th century ti ichi jiracha ture chura early state of the regency of the like motumman dur kaisan durat jiru mo bizamo dafi inari dafi anfillo da chura where faded away other like the shakka states come to under the strong pressures of the macha oromo takammas male chura other like akkuma gartee shakkaan isteetiin gartee kamtu under strong pressure jala akka galtetti jechuudha machaa oromootu dhiibbaa irra gaggeesse the expansion of the oromo peoples babal'ifannaan yookaan ummata oromoodha mostly those state in the left of the other disaster and areas or the assimilated within the oromo gartee area isaanii sanirraa akka deeman takkaa'uu akka bikka san gadhiisanii achi deemanii fi assimilated yookaan oromotti makamanii oromummaa akka fudhatan kan taasifamanidha jechuudha istoonotonni kun hundinuu jechuudha isteetonni kun hundinuu jechuudha kanaaf bara 1800 tti the Oromo of the Gibe villages had already the transformed from the Gada systems of the government to the monarchical Gaba systems bara 1800 tti sirni Gada Oromoodha yookaan Oromoon Gibe river jirtu jechuudha duraanuu jechuudha jirtu sun maal taate sirni isaanii abbaa Gadaa gara maalii jijjiirame jechuudha gara government yookaan monarchy jijjiirame jechuudha sirni Gadaa kufuu irraa kan ka'e jechuudha the major factors dhiibbaan gartee isaan kana gara monarchy tti jijjiire abbaan Gadaa duraan gartee sirna demokraasaa eegeetiiti waggaa 8 tti irraa bu'aa jenni ammoo gara monarchy jijjiirame kana kan jijjiirse that is could their transforming where the rules maal jechuudha revival see long distance trade dha daldalli karaa dheeraa eegaluudha the spread of the Islam amantaan islaamaa babal'achuudha the regions that is significantly declines of the powers of the Gada systems kanaaf gartee ummanni ogguuniif karaa daldalaa kana irratti hirmaatu karaa daldalaa kana irratti walitti bu'insaa fi wallolinsaa jira kanaaf gartee karaa daldalaa kana kontrol godhachuudhaaf jecha abbaa duulaa waraana isaa walitti cimsatee itti fufe kana booda ogguuniif karaa daldalaa kana dhuunfatee yookaan waraana cimaa jaarratee aangoo irra dida islaamummaan babal'achuunis namni ideology amantaa jala deemee decline akka taatu kan sirna Gadaa irraa dhiisuudha jechuudha haraama jee in addition to those the rise of the powerful abbaa duulaa aangoon abbaa duulaadhaa guddachuun war leadership yookaan in dangerous rakkoo guddaa sirna Gadaatiif tahee ture jechuudha aangoon isaa gartee aangoo mootiidha ifiin jechuu deema jechuudha boodarra jechuudha kanaaf with the significantly wealth tujjaaruun yookaan qabeenya argachuun extensively agricultural qonna irratti jechuudha baay'ee qonna argachuun tributary gibira kafaluun akkasumatti taxations taxi argachuun gartee qonna irraa galii argachuun gibira irraa galii argachuun taxi gurrachuun trade irraa daldala irraa galii gurrachuun both gartee successfully military waraanaan akka cimu kan isa taasiseedha jechuudha abbaa duulaa jechuudha leaders were able to maintaining the prominent military and the force with the which is they made themselves of the motive in jechuudha eega qabeenya argatee waraana jabaa argatee humna jabduu argatee booda aangoo irraa bu'uu didee jechuudha waggaa 8 jechuudha kun sirni Gadaa akka kufu kan taasiseedha jechuudha the combinations of the abba factors of the responsibility for the decline of the Gada systems and the rise of the monarch from the government in the Gibe region kana jechuun bar the combinations of the abba factors combination yookaan gartee factory arma walitti ilaalle kun jechuudha wantoonni kun responsibility the declines sababa yookaan gadi bu'insa yookaan kufinsa sirna Gadaatiif gumaacha guddaa kan godheedha rise of the monarchy ka'uun yookaan gartee abbaan yookaan abbaa duulaan aangoo dhuunfatee yookaan gartee sirna Gadaa jalaa diduun government of the Gibe region keessatti gartee akkaataa gadi bu'insa sirna Gadaa kan nu argisiisudha five Oromo monarchical Gibe state keessa habba shanii jira it is aun mootii kan ta'an emerged around the Gibe river yookaan naannoo gara laga riivarii Gibee kanatti kan argaman zeewerde takka faarratti eenyu jira limmuu inaariyaa jira itti aansee jimmaa kaakaa jira itti aansee geeraa jira itti aansee goommaa jira itti aansee gummaa jira there are also the times called of the Gibee region monarch jennaan isaan kana hunda maal jennaani monarkota yookaan gartee mootota warra Gibee riivarii jennaan the Gibee states were elected along the trade routes which is accounted for the rise of the prosperity dha jechuudha Gibee state yookaan mootonni Gibeedhaa kun trade route yookaan daldala irratti hirmaachuun baay'ee akka isaan gartee badhaadhan kan isaan taasiseedha prosperity jechuudha kanaaf the most important items wanti irra caalaan itemii yookaan meeshaan isaan gartee irra caalatti daldala kana irratti gartee irratti hirmaatan gartee originated from the states including ivory ilkee arbaafaadha maskii spicy akkasumatti gartee precious wantoota kuduraa fi fuduraa fa'aa jechuudha maskii ogguuniif jennu spice mi'eessituuwwan adda addaa maskiin yookaan bineensa moorree fakkaatu kan gartee sittoon irraa tolfamtu jira iskiin gogaa adda addaa slaves gabroota goldis warqee fi koffii buna kana hundarratti warreen hirmaatanidha trade was conducted within the neighbors omotic state ummata omotic kan stateidha omotikoota stateidha kan reefu achi gadi laallisan warreen gartee afaan
Uummati dubbatan isaanii wajjin baay'ee isaanii gaggeessanii jechuudha Northern Ethiopia regionitti jechuudha. Kanaaf long distance trade deemuudhaan from the Northern Ethiopia regions. Kanaaf gartee the early Gibee state keessa takkaffaan guddittiin tame limmuu inaariyaadha. Inaariyaa ture miti boodarra limmuu onoo qabatee limmuu inaariyaa taate which is also built kan isiin ijaaramte bara 1800tti on the medieval Omotic kingdoms of the Inaria by the limmuu branch of the Oromo kan jennu jechuudha. Kana jechuun medieval Omotic kingdomidha yookaan gartee Omotic kingdomii kan duraanii kan dursanidha jechuudha. Inaariyaa sana jechuudha. By the limmuu branch of the Oromoodhaan tan qabamte. It is the first kingdom also mootummaan isii kan jalqaba Boofo or Abbaa Mogol Abbaa Gomol takkaffaa kan jennuutu bara 1800dha. Bara 1825tti isii bulchee jechuudha. Renamed after his war horse. Eega gartee renamed maqaa isaanii moggaafate. His war horse eega waraana fardaa lole booda. It is a capital. She was Seqqaadha. Magaalaan limmuu inaariyaadha Seqqaadha. Limmuu inaariyaa becomes a powerful mootummaa cimtuu fi become of the control the trade distant trade baay'ee karaa daldalaa tan qabattee fi akkasumatti it is reached high power aangoo guddaarra gaafa isiin geessu yeroo bulchiinsa abbaa ibsaa yookaan gartee abbaa baagiboo kan jennuun kanaatiitu baagiboo kan jennuu kanatti isiin akka gaaritti tujjaaraa fi qabeenya qabdu taatee jechuudha. Gummaa tan jennuun ta lammaffaati. Gummaa was the second state dha lammaffaan tan jirtu gummaadha. Formed of the Gibee River tan uumamte. The famous of the warrior ummata waareerota yookaan gartee aanchoo jilchaa jennuutu isii tana hundeesse bara 1810 hanga 1830tti jechuudha. Completely the prosperity of the state guutummaan guututti badhaadhinni gartee state gummaa tana around bara kanatti gartee akka gaaritti gartee complete taate formation taate uumamte jechuudha bara 1810tti jechuudha. Kanaaf under him of the gummaa was at wars within the neighbors particularly within the limmuu inaariyaa wajjinis gartee walitti buuteeti waraanaan neighbor yookaan ollaa isiitii wajjin waraanaan walloltee turte. Similarly abbaa maannoo kan jennuun bara 1820 hanga 40tti completely early process of the state formation guutummaan guututti xumuree mootummaa gummaadhaa tana formi godhee oomee jira jechuudha. Kanaaf gartee the Gomma was the early Gibee state is Islamized laal gurtee the first early state of the Gibee regions kan jennuun eenyu jechuudha. Takkaffaan eenyu jechuudha inaariyaadha. Tun ammoo Islamized tan islaamummaa fudhatte bara 1830tti eenyu jechuudha Gommaa tanaa jechuudha. Gummaa tanaa jechuudha Gommaadha. Gommaa was Islamized Gibee state keessa Gommaan Islamized tan taate eenyudha Gommaadha jechuudha. Gommaan maal jechuudha Islamized tan gartee amantaa islaamaa fudhatteedha jechuudha. Gommaan tan amantaa islaamaa bara kanatti fudhatteedha jechuudha. Gartee Gommaan similarly to the abbaa mannoodhaan bulte. And the completely early process of the state formation Gommaa kadhaa kan bara kanatti xumuramteedha. Bara 1820 hanga bara 1840 jechuudha. Islaamummaa tan fudhatte Gommaadha jechuudha. Kanaaf Islam served to the him as the ideological justification strengths abbaa mannoo and dynasty and the peace of the Gadaa system dha jechuudha. Kana gartee maal jennaan jechuudha. Islaamummaan tun gartee ideological justification strengths baay'ee tan cabsiteedha abbaa mannoo sistemii isaa jechuudha. Place of the Gadaa systemitti jechuudha. Kan ganaaf gartee mootummaan amantaa jalqaba fudhate kam yoo jaamte mootummaa Gommaati jechuudha. Gommaati jechuudha. Jimmaa Kaakaa jira. Jimmaa Kaakaa was the other Gibee state mootummaa Gibee state keessaa kan biraati which was established kan dhaabbatedha bara 1830tti by the farmers of the warriors names of the Sannaa ummata Sannaa wararoota yookaan gartee guruppii wararoota taate kan ummata Sannaa jaamuutu isii kana hundeesse. He was the son of the farmers yookaan gartee he was the son yookaan gartee farmers of eenyu jechuudha. Farmers abbaa duula yookaan named of abbaa magaal kan jennuun jechuudha. Kanaaf gartee skillful wararoota baay'ee ciccimoo warreen ta'an diplomat and Sannaa control trade route karaa daldalaa qabachuudhaan trade route qabachuudhaan Jimmaa powerful kingdom ta'anii jechuudha. Kanaaf he was remained abbaa Jifaar kan jennu boodarra maqaan isaa abbaa Jifaar ta'ee jechuudha bara 1830tti hanga 75tti jechuudha. After his war horse eega waraana fardaan lolee booda jechuudha. Islaamummaan gartee isii tanaas seentee dhuftee jirti jechuudha. Inters the kingdoms under the emergency of the Muslim merchant and the abbaa Jifaar kan jennuun itutu islaamummaa gartee fudhatee jechuudha. Maarchaantonni yeroo bulchiinsa gartee daldaltootaatu geessee jechuudha. Yeroo bulchiinsa abbaa Jifaar becomes the first Muslim king of the Jimma. By the mid of the 19th century jiddugala jartee jaarraa 19ffaatti Jimmaa Kaakaa becomes the strongest rivals of the limmuu inaariyaa wajjin baay'ee dorgommii godhaatan turteedha. It is the capital theos capitalli siidhaa hirmaataadha. The kingdoms magaalaan siidhaa yookaan seentariin sii guddittii magaalaan sii guddoon hirmaataadha jechuudha. Jimmaa Kaakaa the kingdoms come to the profitably identifiable abbaa Jifaar of
Jimmaa kan jennu jechuudha. The Kingdomiin tun kamtu the popularidha. Baay'ee jaalatamtuudha ummataani. Abbaan Jifaar baay'ee ummataan jaalatamaa kan ta'edha jechuudha. Finally the state of the Geeraa jira xumura irratti jechuudha. Geeraan tun isa ummata weeraroota yookaan gartee warreen tulluu Gunjii kan jennuunitu isii hundeesse. Abaawot bara meeqatti jechuudha. Bara 18 jiddugala bara 1830 jechuudha. Tulluu was the popularidha jechuudha. Baay'ee kan jaalatamudha. Ummataan kingdoms and the fought against of the state of the Kafaa wajjin kan lole ummata Kafaatii wajjin wal lole ummata gartee Goommaatii fi ummata Guummaatii wajjin illee baay'ee kan wal loledha jechuudha. After Saddees eeganni du'e abbaa bassoon gara aangootti dhufee jechuudha. Geeraa aangoo sii fudhate. He ruled ni bulche jechuudha. Geeraa until about hanga bara 1830tti Geeraa bulche. He was overthrown aangoo irraa buusee akkasumas and is Jimmaa by his brothers of abbaa Roogoo kanaa jennuutu boodarra bara 1830tti gartee hangasii bulche as booda gartee aangoo irraa eenyutu buusee jechuudha. Jimmaa abbaa his brothers kan jennu jechuudha. Jimmaa by his brothers kan jennuun obboleessa isaatiitu aangoo irraa buusee jechuudha. Abbaa Roogoo kan jennu kanaatu qabatee jira. Kanatti aansuudhaan immoo Leqqaa state kan jennuun jechuudha. Leqqaa. Kanaaf in the present day of the Wallagga bika irraan tana Wallagga jennuun eastern of the Dissa or river bika jennuun the Leqqaa groupii of the Machaa Oromootu jira. Ummata Leqqaa groupii yookaan gartee ummata Machaa Oromoo damee Machaa Oromoo irraatu ichi jira jechuudha. Underwenting the similarly wal fakkaatina yookaan haala siyaasaa fi dinagdee fi politikaatii warreen wal fakkaatu warreen ta'an. There were the several Leqqaa Oromoo groups. Gosoonni Oromoodha several Leqqaa Oromoo baay'eetu jira. The two main groups isaan keessaa lama beekamoon Leqqaa Naqamtee fi Leqqaa Qeellamoodha jechuudha. They form their own polity mataa isaaniitiin kan if bulchanii fi politikaa isaanii mataa isaanii kan qaban. The same names about the mid of the 19th century. Here like the Gibee regions akkuma gartee Gibee regioniitti the authority of the Gada officials was increasingly challenged ta'e jechuudha. Akkuma gartee Gibee regionii armaan olii ilaalletti kanatti yookaan sirni gadaadha achi keessatti aangoon sirni gadaa qabu rakkoon guddaan irra dhufe jechuudha. Eenyudha Abbaa Duulaa irraa kan ka'e jechuudha. One of those Abbaa Duulaa keessaa tokkoffaan gartee kan cimee waraanaan humna isaa jaarratee aangoo siyaasa aangoo sirna gadaa irraa dhiise Bakaree Godaanaati jechuudha. He unified ni hundeesse members of the Leqqaa family yookaan gartee maatii Leqqaadha. Around the Naqamtee bika arraan tana Naqamtee jennu nutti hundeesse. Established agricultural gartee resource polity yookaan gartee akkasumatti gartee qabeessa yookaan gartee resource yookaan gartee agriculturalidhaan hidhaabe. His basis was the Wacha, the nucleus of the Naqamteedha jechuudha. Wachaan bika jennuun nucleus yookaan jiddugala isaati jechuudha. His sons ilmi isaa and the successors yookaan bakka bu'aan isaadha jechuudha. Morodaa Bakaree kan jennuun Morodaa Bakaree kan jennuun eenyu bakka bu'e jechuudha. Eenyu bakka bu'e jechuudha. Bakaree Godaanaa bakka bu'e jechuudha. Morodaa Bakaree bara 1868 hanga 89 extended his family influence dhiibbaa godhuu ni jabeesse yookaan gartee maatii isaa and the power over the Leqqaa groupii irratti baay'ee aangoo isaa babal'isee kan gajjabeessee dhiibbaa guddaa godhuu eegaleedha. Even beyond the Sibu groups kan jennuun gartee through the combinations of the war gartee akkasumatti walitti dhufeenya waraanaatii fi dippiloomaasiidhaan baay'ee inni gartee kan karaa nagayaatiin namatti makamuu fi karaa dippiloomaasiitiin jechuudha. Akkasumatti karaa waraanaatiin influensii guddaa godhaa kan turedha. He was succeeded baay'ee kan milkeedha. By his son Kumaasaa Robbordaa kan jennuun jechuudha. Kumaasaa Robbordaa kan jennuun gartee kan bikka isaa bu'ee eenyu jechuudha. Kumaasaa Morodaa kan jennuun jechuudha. Kumsaa Morodaa. Kumsaa Morodaa kan jennuun eenyu bakka jalqaba eenyu jira. Bakaree Godaanaa jira. Lammaffaa irratti eenyu jira jechuudha. Lammaffaa irratti kan bakka Bakaree Godaanaadhaa bu'ee takkaffaan faawundariin Bakaree Godaanaati. Lammaffaa irratti Morodaa Bakareeti. Sadaffaa irratti immoo Kumsaa Morodaa jennee kan seenaan isaa baay'ee beekamu sanidha jechuudha. Kanaaf gartee similarly to the south west of the Leqqaa Naqamtee and the Abbaa Duulaa Tulluu unified the Leqqaa Qallam Machaa Oromoos groups kanatti aansuudhaan kan wal fakkaatu kan jiru eenyudha. Leqqaa Naqamtee kan jennuun jechuudha. Leqqaa Naqamtee kan jennuun Abbaa Duulaa Tulluutu isaa hundeesse unified kan godhe jechuudha. And the Leqqaa Qallam Machaa Oromoo groupiidhaan gartee kan hundeesse Leqqaa Naqamtee kan jennu kana. Leqqaa Naqamteen Abbaa Duulaa Tulluutu hundeesse jechuudha. Eessatti Leqqaa Qeellamutti jechuudha. Leqqaa Qeellamutti hundeesse jechuudha. Qeellamuu Wallaggaatti jechuudha. Kanaaf Tulluu established the strong political based on the rich agricultural resources regions and the frontiers gold trades within the Sudan. Kanaaf gartee establish godhe hidhaabe strong policy yookaan gartee policy yookaan based on the rich baay'ee agricultural irratti qabeenya qonna irratti kan hundaa'ee fi daldalallee karrettee frontier yookaan daangaawwan gooldii kan gaggeessaa turedha jechuudha. Gold trade daldala warqeedha jechuudha Suudaanii wajjin jechuudha. Trades was also the conducted. Trading amala beekamaa yookaan gartee ollaa isaanii sheekdamoota wajjin yookaan gartee sheekdams kan jennuun wajjin baay'ee godhaa turanii jechuudha.
gartee aqloodof yookaan gartee asoosaa bikka jennuun itti jechuudha. Enda Beenishaangul Gumuzii wajjin tireedii mas gaggeessaa turan. They were dynasties was further consolidated. Aangoo isaanii cimse jechuudha. Warreen gartee jechuudha dynastiin yookaan gartee dynasty was further consolidated by the Tullu sons kan aangoo cimsee akka gaariitti aangoo isaanii hojii irra oolche eenyu jechuudha Tullu ilma Tulluudhaa sanii jechuudha. Eenyunni successors of the kan bakka isaa bu'ee Dajasmaach Jootee Tulluu kan jennuun kun baay'ee nama cimaa fi nama gartee laqqaa gartee naqamtee baay'ee gartee nama cimseedha jechuudha. Nama cimseedha jechuudha. Kanatti aansuudhaan ammoo kan jiru eenyu jechuudha the Sheikhdams and the peoples of the Beenishaangul Gumuz gartee Gumuz region kan jiraatan ummata Sheikdamoota kan jennu jechuudha. The Beenishaangul Berta and the Gumuz were the two indigenous inhabitants ummata lama babbeekamootu naannaa Gumuz kanatti jiraachaa ture. Along the east yookaan gartee naannoo Itiyoo Suudaan jiddugala yookaan borderii yookaan daangaa Itiyoo Suudaanitti jechuudha. Kanaaf during the 19th century xumura gartee yerooniif jaarraa 19ffaa keessatti Beenishaangul is establishing the three important Muslim sheekdamiidha qabdi yookaan gartee musliimoota sadi jajjaboodha qabdi jechuudha. Sheekdamoota yookaan gartee warra sheekdamiidhaan bulan ummata muslimaa gartee abba sadiitu jira jechuudha. Beenishaangul keessatti Itiyoo Suudaan border daangaawwan Itiyoophiyaatii fi Suudaan jidduutti jechuudha. Takkaffaa irratti weer asoosaa bikka jennuun aqoldi bikka jennuunitti tokko jira sheekdamii tokko jira. Beenishaangul bikka jennuunitti sheekdamii tokko jira. Komoshaa bikka jennuunitti sheekdamii muslimaa tokkootu jira jechuudha. The main factors argamuun isaanii jechuudha. Rise yookaan argamuun sheekdamoota kanaatiif influencing dhiibbaan maal jechuudha guddaan maal jechuudha. Itiyoo Islaamic Suudaan firoom islaamummaa amantaa islaamaa tan gartee Suudaan irraa dhuftuutitu gartee ummata sheekdamiidhaan bulu kana akka isaan argaman isaan godhe. Lammaffaa irratti transboundary trade yookaan daldala daangaa qaxxaamuree Itoophiyaa fi Suudaan jidduutti deemu kanaatitu argaminsa isaaniitiif gumaacha guddaa godhe jechuudha. Kanaaf gartee the abundance of the gold and baay'ee gartee gaatti qaban jechuudha. Warqee and the natural resources qabeenya uumamaatis regions gartee attracted in the inversions first Egyptians Egyptii wajjin baay'ee gartee kanaafu qabeenya warqee qabaachuun isiidhaa kun yeroo jalqabaatiin akka invenshiniin akka weerarri isii irratti ka'u Egyptii fi mahadisti Suudaaniin kan taateedha jechuudha. Likewise of the Gumuz akkuma ummata Gumuz jechuudha. Gumuz is inhabited land of the Metackals another sheikdoms of called of the Gubbaa emerged in the 19th century. Jaarraa 19ffaa keessattis Gubbaa bikka tajannuun tanaatiitu argamee ture jechuudha. Eessa keessatti jechuudha sheekdamii Gubbaa jenniinitu Beenishaangul bikka Matakkal jennuun keessatti argamee ture jechuudha. Kanatti aansuudhaan ammoo kan jiru the local chiefs of the Gambella yookaan gartee chiifota yookaan gartee halaqoota ganda yookaan gartee warra Gambella kan jennuun jechuudha. Warra Gambella kan jennuun jechuudha. Kanatti jechuudha. During the periods before the yookaan gartee yeroonee fi jaarraa 19ffaa duratti jechuudha. Gambella was homiidha yookaan gartee mana ethnic gruppii saboota adda addaa yookaan gartee adda addaa jiraachaa ture. Kan eenyufaa Nuweerfaa warreen jennuun Anyuwaa warreen jennuun Majang warreen jennuun fi Uppoo warreen jennuun fi Komoo warreen jennuun baay'een kun hundinuu ethnic yookaan gartee saboota eessa keessa jiraachaa turanii jechuudha. Gambella keessa jiraachaa turanidha jechuudha. Kanaaf the speakers of the language afaan isaan dubbatan afaan gartee belonging to the eastern Sudaanic branch of the Nilo Sahara dha dubbatan. Eastern Sudaanic branch yookaan damee Naayiloo Saharaa taate eessatti isaan dubbatamtu jechuudha. Eastern Sudaanic branch kan jennuun faamilii yookaan super faamilii afaan gartee Naayiloo Saharaa kan ta'e jechuudha. Since jalqaba jaarraa 17ffaa keessatti there has been the constant wave of movement of peoples from what is now South Sudan bikka jennutti sochii gaggeessanii jechuudha. This is increasing ni dabale ethnic composition wal fudhannaa isaan imaluun isaanii kun ethnic isaanii dabalee jechuudha. Sabummaa isaanii the Noors kan jennuun have lived in the both side of the ummanni Nuur kan jennuun kasaanii kun eessa jiraatan both side yookaan gartee iddoo lamaan Gambella Sinsi bikka jennuun Gambella Sinsitti warreen jiraatan jechuudha. Sinsi of the 19th century jalqaba jaarraa 19ffaatti eessa jiraatanii jechuudha. Both Sudan and Gambella keessa jiraatanii jechuudha. Warreen Nuur the Noors have lived kan jiraatan karaa lamaaniinuu Sudaanii fi Gambella jidduutti warreen jiraatanii jechuudha. Jalqaba jaarraa 19ffaa keessatti jechuudha. Ammanni Aynawaa jennuun kunii fi Oppoon kan jennuun fi Komosoo kan jennuun ethniksii warra Gambella keessa jiraatu kun jechuudha. Agriculturali qotan fishingidha qaban ammas gaazaringii qurxummii qabuudhaa fi waa adamsuu laf waa guguruu firiifaa funaannachuu hunting waa adamsuu supplementary economic activity akkasumatti gartee economic activity ta'anii wantoota akka gaariitti wanni isaan irra hundaan qonna kun ammoo kan dabalataadhaa maaliif fish qurxummii qabu waa guuruudhaa fi waa adamsuudhaa jechuudha. Nuur kan jennuun practice
is a pastoralist dha horii tiisatoota jechuudha which is was the gartee backbones of the economy isaanii lafee diinagdeen dugda lafee gurguruu taate akka fayyaddutti baay'ee isaanii eenyudha jechuudha uummata nuur horii eeggatanii jechuudha supplementary isaanii gartee crop productions xiqqishollee gartee tan lammaffaadhaa maal jechuudha crop productions oomisha qonnaati jechuudha social status in the North communities was determined by the numbers of the cattle owned irratti hundaa jechuudha kanaaf the Majanga combines is shifting the cultivations with the hunting and gathering illee jijjiiranii turan jechuudha uummanni Majangaadha huntingidhaa fi adamsuudhaa fi gartee waa funaanullee ni qabanii jechuudha economy isaanii keessatti ayinawa so the indigenous administration system idha yookaan sirna bulchiinsa isaanii uummanni ayinawaadha whereby each of the villages was ruled of the Kawari kan jaanu kanaatu isaan bulchu jechuudha Kawarin sirna bulchiinsa isaanii keessatti administrations bulchaa isaaniiti jechuudha village head maani nama bulchaa biyya isaanii bulchu jechuudha akkasumatti enda niyee ta ummata niyeedha kan ammoo noobelota kan bulchuudha jechuudha eenyutu isaan bulcha Kawarii fi naayee kan jannuun kun administreetota yookaan gartee sirna sistema yookaan isaan ittiin bulan indigenous administration system isaanii kan ittiin bulan maali Kawariidhaa fi akkasumatti gartee naayee tan jannuun kanaani bulanii jechuudha akkuma ummata kaan gartee indigenous system isaanii ilaalaa turte jechuudha the people of the each village is consisting of the several hundred people was a large political unity baay'ee of keessaa qaban ummanni kun baadiyyaa isaanii keessatti 100 gartee several hundred baay'ee gartee 100 people ummata dhibbaalla kaamanii keessa jira jechuudha political unity kan tokkooman jechuudha both hereditary officials and whilst the villages headman for the different lines the nobles belonging to the single royal line dhaan yookaan gartee single royal line akkaataa faamii itti bulchan san line ejiidhaan bulanii jechuudha waggaadhaan waggatti dabarsaa waggaarraa waggatti walirraa buusaa jechuudha the Noors political systems sirni siyaasa isaanii lacked formal authority dha qaba yookaan complete to end the bring to social order yookaan gartee safuu hawaasaa eeguu irratti in the past the Noors were ruled by the many types of the spiritual leaderidhaan bulan yookaan gartee ritual export warreen jaanu warreen spiritual leaders aangoo gartee waaqni namaaf kannu akka jaanutti bulan ummanni gartee nuur aangoo gartee waaqa kannaaf jaanii nama gartee isaan aangoo isaaniif qaba isaanii irraa qabate akkasitti ilaalaa turan ko gartee ummanni komos kan jennuun ammoo in the charged of the peacemaking idha nagaa uumade akkasumatti core touch in the charging of the issues on the water and the core tang in the charge of the war where some of their spiritual leader idha jechuudha kunis akkuma isaaniitti gartee ummanni kunis gartee in charge of the peacemaking kan uumamu gartee ummanni kun core touch idha yookaan in the charging of issues dhimmoota yookaan gartee issues on water akkaataa bishaanii irratti nagaan akka uumamu akkasumatti core tangis of the changing war nageenyi yoonii fi dhufe mootummaan kun eenyutu aangoo kanneefi ritual responsibility aangoon isaa rabbii kanneef yoo nageenyi eegame nageenyi waatti fayyadamuu irratti nageenya yoo uume peace yoo uume akkasumatti gartee haala bishaan itti fayyadamaa fi haala gartee waarii irratti nageenyi waraanni yoo hin jiraanne wartee spiritual leadership idha aangoo isaa waaqaa kanneef jaanii ilaalaa turanii jechuudha the main responsibility of the spiritual leaders was adverse peoples on their respectively field of the specialization idha kanaafu main responsibility of maal isaan spiritual leadership yookaan maal akka maal ilaalame isaan keessatti baay'ee akka gartee fieldii yookaan gartee specialization baay'ee fiildii olaantummaa qabutti ilaalamaa jechuudha namni gartee aangoo isaa gaafa bulchiinsa isaa nageenyii fi tasgabbiin biyya keessatti jirtuudha jechuudha kanaaf kanatti aansuudhaan ammoo the eastern state mootota yookaan gartee warra bahaa kan jedhu jechuudha this is the Harar Afar baay'ee isaanii as keessatti warreen eastern keessa jiran importansii isaaniitii wajjin ni ilaallaa jechuudha kanaaf gartee paartii itti aanu keessatti jechuudha kanaaf har'aaf asumatti waliin dhaabnu thank you galatooma isiniin jaalladha I love you nagaan naaf tura